haadha ofiiti tokko immoo kun bifa biraatiin abbaatee bittee sharbiin isaa wanni kun kunoo bifti tokko isa kanaa bifti tokko immoo akkuma argitan kun boondidiidha. Boondidii baala asirii duwwaasaa jechuudha. Boondidii baay'ee tokko cimaa bareedaa orjinaala ta'ee kan arabiyaa majlisii irraa hojjetamu. Tiknasii yabbina isaatiin wal dhabaa akkasuma qulqullinaa wal dhabaa. Inni kun abbaa tiknasii 10 jedhama. Kana yeroo baay'ee mafarrashaa isaa ittiin isiniif hojjedhu jechuudha. Kun akkuma argitan boondidii duwwaa sanatti carqii kabarii jalaan haala kanaan itti isinii uffisa. Maaliif jennaan akka boondidiin sun dhaqee alasiin carqii sarra keessarraa baastanii miiccitan sana qullaatti isin jalaa hin hafne haala kanaan kunoo boondidiin qullaa silaa ture haala kanaan uffatee achi ka'ee carqii isin kalarii filattanii ajajattan immoo haala kanaan bifa isin barbaadaniin irratti isinii hodhama jechuudha. Akkasii kunoo amma carqii obboleettii kiyya filatte sanaa haala kanaan itti uffisamaa jira. Akka kanatti ziippiidhaan hojjetama. Maaliif hidhaadhaan yoo hojjetame dhaqee waxxaree hin bareedu. Yeroo itti galfattanis qassettanii nama lama taatanii nama tokkoonis hin galaan baafama rakkoon qabu. Suutumaan itti galchitanii alarraa baastanii suutumaan irraa baastanii ziippiinis isaa handeenyaadhaan hodhame gatii kennaan waa tokkoyyuu wanti isin jalaa tabalashee rakkisu hin jiru. Minxaafiin kana fakkaata. Minxaafii meetira 2 fi 3 garaan isaa meetira 2 dheerinni isaa meetira 3 firaashii 4 tiraasii 12 kana baqiidhuma ta'ee firaashii 4 achiin jala galee jira bareechee firaashii jala. Kunas biratti rakabootii siinii kunoo diriyaa waan arge qabdi obboleettiin keenya. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota koo jirra jirtu nagaa keessanii fayyumaa alhamdulillah nagaa fayyaa kooti. Isinillee bakka jirtanutti rabbiin nagaa fayyaa isin haa taasisu. Maasha Allah tabaarakallah. Hadda akkuma argitan carqii arabiyaa majlisii carqiin kunis arabiyaa majlisiidhaan hodhame baay'ee tokko bareeda. Haa ta'uutii kunis firaashii boondidiidhaan hodhame. Tajaajila obboleettii keenya karaa dedoo deemu jechuudha. Dedoo kan deemu maatiidhaaf hojjechiiste firaashii boondidii 4 tiraasii 12 carqii isaatii hojjaniin sufraa fi qircaatii kunoo sufraa meetira 2 minxaafiin illee maashaallah dhiifama sagaleen ijoollee bakkeedha jeeqaa jira. Akkuma argitan minxaafiin illee maachii ta'eeraa fi maashaallah obboleettiin kiyya kun hidhaa qabdi wanti hundinuu maashaallah bareedaa fi ta'ee kun akkuma argitan minxaafii fi afatiin illee maachiidha. Carqiin illee baay'ee tokko bareeda jechuudha. Kunoo carqiin kun keessatti arabiyaa majlisiidha. Carqiin kun badaa bareeda. Tokkoffaa xurii na'atu lammaffaa immoo diimaa waan nama jibbisiisu miti. As biratti akkuma argitan akka yeroo durii sana zarfii nanniisee isa jidduu vii sana isa akkasiitu duraan asitti naannaa miti. Inni maanni bareeduma carqii sanaa dhowwaara. Bareeduma carqii sanaa dhoskaara. Kanaafan sana dhiisuu jalqabe. Akkuma tokko wayii asirratti kotota wayii daneessee maal jedhee bareeduma silaa carqiin sun bareedu zarfichi dhowwaa dhoskaa jira. Kana jedheetan akkuma kana normaaliidhaan godhee fi maashaallah bareedu meesinu maal jettu. Ana carqiin kun asin jiru carqii dhumta arabiyaa majlisii jedhamu yeroo ammaa kana badee jira magaalaa Jimmaa keessa. Akkuma beekamu waggaa waggaadhaan inuma balleessu yeroo ramadaanni keenya dhufu gatii dabalanii fiduu jedhanii na obboleettiin kiyya kun as chokkaayee sargiidhaaf gatii barbaaddeen namaatiidha. Obboleettii teerumti kana hidhetaniin finfinneedha tijaajiidhaan fichisiiseef jechuudha. Wama sitti bareede qayyi bunni haa ta'u malee wama sitti bareede filannoodhuma keetiin naa hojjedhu jettee akkasitti kunoo qayyi bunni keessa carqiin bareedu kana hidheen kana godheef jechuudha. Akkuma argitan as biratti jookii maayikaa kana kunoo yeroo darbee nan fideen ture kunoo fideen jira. Namoonni barbaadan ajajadhaatu hin dhumin. Rakabootii kanallee qabdi siinii darzanii tokko wajjin sarvisii maayikaan kun illee haaraadha. Siin kun siicha irratti hidhamti maajaansii bulooniidhaan
irratti hidhamti. Sarvisii maayikaa baay'ee tokko bareedduu taate maashaallah. Kun kana wajjin illee maachii ta'ee fi sarvisii 3 walirratti bitee fi birrii 1800 sarvisiin kun. Jookii kana immoo dheengadda birrii 2300 jedhee qodaa obboleettii keenya tokko irratti nan dogoggore sana birrii 2800 kanan bitee fi siidhaaf yeroo sana. Amma garuu inni kun birrii 3300 kun yeroo sanaa nan dogoggore 2800 isa bitameen 3800 jedhee isaa ballee waliin sirreessinee irreessii wajjiniini. Afatni kun immoo akkuma argitan kanatti walumaa galli isaa gatiinsaa fakkeenya firaashii boondidii 4 kuni tiraasii 12 carqii isaatii wajjin firaashii boondidicha argitaniitu akkuma silaa 2 uffatee jechuudha. Yeroo 2 minxaafii dabalatee sufraa qircaatii sana dabalatee gatiinsaa walumaa galatti akkuma jiru kanatti yeroo baay'ee akkuma jirutti meeqa gatiinsaa jettu gatii ta'ee fi minxaafii dabalatee sufraa meetira 2 birrii 56 jechuudha. Minxaafii sana dabalatee walii galli isaa carqii bareedaa kan ta'edha. Anna namoonni barbaadan inshallah yoo carqiin kun hin dhumnee fi isiniif anfichisiisa. Ajajachuu dandeessu. Kunoo as biratti akkuma argitan diriyaa haadha isiiti. Gogaraa isa jalatti fattetta. Kunoo maashaallah as biratti akkuma argitan diriyaa obboleettiin keenya haadha isiitiif bittee diriyaa baay'ee tokko bareedaa ta'ee maashaallah argitanii bifti kun illee filannoo isiitiini. Obboleettii kun maafsadi animmoo kaameraa waraabaan jira. Kaameraa maniidhaan adda akkas godhachuu diriyacha. Akkuma argitan maashaallah irra keessaa diriyaadha, irra shaarbiidha. Kunoo shaarbii isaati kun akkuma argitan isiitu bittee isiiti isinitti agarsiisaa jirti. Diriyaan kun birrii meeqaan bitame yoo jettan birrii meeqaan bitame? Hin amansiisu maashaallah. Baay'ee tokko rakkasaa dilanyaadha kanaaf anin jedhe obboleettiin keenya kun ciqicciki illee baay'istu mircaa illee baay'istu wallahi akkuma kana qodaansi illee maashaallah jechuudha. Diriyaa 15,000 yeroo darbe wayii biteen ture viidiyoo isaa hojjedheerallee isinitti agarsiisne 15,500 bitame wayii kun sanumatti deema. Haadhaaf bittee kan biraas illee jira bifa 3 diriyaan kuni kan isinitti agarsiisu ta'a. Kun akkuma argitan kunis immoo tokko amaatiidhaa fi tokko immoo haadha ofiiti. Tokko immoo kun bifa biraatiin abbaateef bittee shaarbiin isaa wanni kun. Kunoo bifti tokko isa kanaa bifti tokko immoo kunoo isa kanaa kun immoo gogaraa isaatii. Kanuma kaamishaan obboleettii kiyyaarraa kan fakkaataa dadachaasnee feestalitti deebisnaa. Namoonni hanga viidiyoo xumura kanatti nu waliin turtan baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa. Diriyaan kun hundi isaayyuu 4,400 bitame. Gatii isaa isinitti himnee dhiifama. 4,400 bitame kunoo.